Ramosina Diego Maradona fi Cristiano Ronaldo waati koshee isinitti himaa akkam jirtu hordoftoonni eebbaa broadcasting warreen maatii keenyan ta'e namuma subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa komentii jalatti yaadaaf qeeqa qabdannuuf kaa share gochuudhaan hiriyoota keessan bukkee geessisaa akka ooluun beela'uun galma ofii nama hin hanqisu nama otoo laaqana inyaati waggaa jaha jiraate Diego Maradona bara 1960 akka lakkoomsa warra alaatti biyya Argentina maatii hiyyeessa keessatti obboloota dhiiraaf dubaraa torba waliin dhalate Diego Maradona rakkinarraa kan ka'e maatiin isaa guyyaatti si'a lama qofa nyaataa turanii ganama sa'aatii 4 irraa gara dhiyaa sa'aatii 11tti nyaataa turanii kun immoo maatii isaa qofa osoo hin taane hawaasa inni keessatti dhalate biratti beekamaadha. Ganda inni keessatti guddate keessatti laaqana nyaachuun baratamaa miti dhabarraa kan ka'e jechaadha. Kana irraa kan ka'e Maradonaa fi hiriyoonni isaa yeroo baay'ee sa'aatii laaqanaa irraanfatanii dabarsuuf jecha hongee saafaa keessa waaree walakkaa kubbaa miilaa taphataa turanii kunis yoo mana galan nyaata waan hin arganneef of irraanfachiisuuf jecha ture. Maradonaan umurii isaa waggaa 10 kaasee hanga 16tti haala kanaan dabarsee yoo mana illee kophaa isaa daandii irratti kubbaa taphataa ture. Qabeenyaa hiriyaa dhugaa fi michuun yeroo hundumaa Maradonaa irraa adda hin baane kubbaa isaa ture. Haala kanaan otoo jiraatu daandiitti fi gomsa inni kubbaa miilaaf qabu olaanaa fi ajaa'ibsiisaa waan tureef umurii isaa waggaa 16tti kilabii seenee milkaa'ina Maradonaa isa jalqabaa ture. Akkas ture akkuma kilabii seeneen bara 1981 bara 1982tti waggaa lama keessatti tapha 40 hirmaachuun goolii 28 galchuun nama ajaa'ibsiisaa jedhame. Dhuma bara 1982tti kilabii beekamaa Spain Barcelona paawundii miliyoonii 5 mallatteesse. Achi keessattis geebota garaagaraa kilabii isaaf argamsiisuun ofiifis badhaasa dhuunfaa hedduu argateera. Umurii isaa 25tti tapha kubbaa miilaa addunyaa bara 1986 Meeksikootti adeemsifame irratti geeba biyya isaa Arjentiinaaf argamsiise. Baruma sana taphataa urjii addunyaa jedhamuun badhaafame. Kubbaa warqee badhaafameera. Taphataa urjii addunyaa jedhameera. Beeksisa hedduu hojjeteera. Qabeenyaa badhaafameera. Kun seenaa hunda miti. Muraasan kaase malee waa'ee isaa himuuf miti. Eessa akka ga'e beektanii fi xiiqii fi kaayyoo qabaannaan wanti keessa hin baamne akka hin jirre isinitti himuuf malee. Sena Cristiano Ronaldo iyyummaatti dhalatanii fi iyyummaatti hin hafanii. Cristiano Ronaldo maatii deegaa gidduutti dhalate. Abbaan koo mooraa dhaabbata xiqqaa tokko keessatti qacaramee biqiltuu kunuunsaa ture. Qarshii xiqqaa argata. Kanuma iyyuu dhugduu yookaan machaa booda keessa dhukkuba hin dandamanne qabame narraa boqate jedha Cristiano Ronaldo. Ati koo qulqulleessituudha. Kana hojjettee nu nyaachifti. Dhugaa dubbachuu baay'ee rakkataa turre. Haala nama gaddisiisu keessatti guddadhe. Kanaaf jireenyi ani dabarsee jireenya walnaansoo guute ture. Qofaa jiraataadha. Nama waliin taphadhuu hin qabu. Kanin waliin ayyaana kabajuu hin qabu. Walumaa gala sababii iyyummaa koorraa kan ka'e namni waan anatti dhiyaannee fi hiriyaa hin qabun ture. Obbolaan koo sadanii obboleessa koo dhiiraa tokkoo fi obbolaan koo dubaraa lama waliin kutaa tokko keessa bulaa barumsa nama gahaa hin turre. Barsiisaa koo taa'umsaan rukkutee mana barumsaatti ari'ame beeka. Daa'imummaa koo kaasee kubbaa miilaa taphachuun jaalladha. Kanaaf yeroo hundumaa ganamaa kee shaakala. Kubbaan anaa fi tapha qofa hin turre. Hiriyaa kooti. Gadda koo na irraanfachiisa. Nan boqodha. Nan bohaarsa. Wantoota keessa jiru dhiisee fuuldura koo akkan yaadu na godhaa ture. Kanaaf kubbaan miilaa anaaf waan hundumaa kooti. Umurii koo waggaa 8tti kilabii seenee taphachuun eegale. Dandeettii koo dabalaa dhufe. Namoonni hiriyoonni koosii tapha kotti gammada. Anis beekamaan deeme. Umurii koo waggaa 11tti maatiirraa addaan ba'een kilabii Islaandii seene. Umurii kanaan qofa jiraachuun ammam akka ulfaatu ijoollee kilabichaa keessa ani xiqqaa qallaan ture. Namoonni qallaa waan ta'eef humna hin qabu naan jedhu turani. Ani garuu akkasiin ofiin jedhan ture. Eeyyan ani hundumaarra qallaadha. Hiriyoota koo keessa ani xiqqaadha. Namoota kana keessa ani hiyyeessa. Garuu guyyaa tokko
ani taphataa beekamaa addunyaan ta'a sooressa ofirraa afun ta'a milkaa'ina guddina qaamaa osoo hin taane guddina sammuu irratti hundaa'an ofiin jedheen ture umuriin koo waggaa 15tti dhukkuba onneen qabame natti ulfaachaa dhufe mee yaada fiigee dafqee kubbaa taphachuu dhiisaati taayeyyuu baay'ee na dhukkuba bakkatti socho'uu hin danda'u yeroon kun na mudatu inni namoonni mucaan kun fagoo hin ga'u naan jedhanii waan milkaa'eef natti fakkaate garuu abdii hin kutne booda yaaliin baqaqsanii odduunaaf taasifame nan fayyee gara shaakala kootiin deebi'ee akka garaa koo fiigee taphachuu hin danda'e oolee bulee darbaa dhufe ittumaan fufee mucaan hiyyeessi abbaan isaa biqiltuu namaa sooqaa ati immoo xurii namaa qulleessaa guddiste kun hiriyyaa hin qabne kuni bara 2003 qarshii doolaara miiliyoonii 15 kilabii beekamaa guddaa biyya Ingiliz Manchester United seenee bara 2009 qarshii yuuroo miiliyoonii 92 kilabii beekamaa guddaa biyya Spain Real Madrid seenee bara 2018 qarshii yuuroo miiliyoonii 100 kilabii beekamaa guddaa biyya Xaaliyaanii Juventus seenee akka kilabii fi akka biyyaatti badhaasa geeba 30 ol argateera dhuunfaa isaatti dhaabbata mootummaa miti mootummaa kilabii biyya irraa badhaasa hedduu fudhateera bakka garagaraatti hoteelaa fi faafrikaa mataa isaa qaba dhaabbata gargaarsa daa'immanii hiyyeessaa beekamaa qaba egaa seenaa Diyaagoo Maaradoonaa fi Kiristaanoo Roonaaldoo asumarratti xumurra seenaa taphattoota birootiin hanga wal agarruutti turtii gaarii